Ashamar kafuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaa akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isin qaqqabu jenna. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaadha. Qophii keenya ammaaf qabanne kan isinitti himu ana Muhaa Oromooti. Agaduma sagantaattiin waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon zoonii kibbaa godina Gujii lixaatti waraana diinaati kan jedhuun waraana mootummaa Abiyyi Ahmad hedduu fixuudhaan meeshaalee waraanaa irraa hiikee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon zoonii kibbaa Koonyaan Gujii lixaa Cibraan Guma Baastuulaa Sorroodhaa aanaa Abbayyaa keessatti mooraa diinaatti seenuudhaan humna waraana faashistii Abiyyi Ahmad kanneen aangoo mootummaa nafxanyaa tiksuudhaaf mindeeffaman jedhuun irratti filaalessaa fudhatee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon lola guddaa kaleessa halkan irraa kaasee gaggeessaa ture kanaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad mooraa keessaa ari'ee baasuudhaan qawwee danuu uffata meeshaalee waraanaa garagaraa fi poolisoota farra riphee lolaa jedhaman hedduu boojuudhaan hedduu fixee injifannoo boonsa galmeessee jiraachuu Woboon kibba Oromiyaadha beeksisee jira. Kana malees ammoo waraanni bilisummaa Oromoo Woboon waraana mootummaa Abiyyi Ahmad kumaandoo dirmachuudhaaf adeemaa turan konkolaataa tokko wajjin guutumatti gubee barbadeessee jiraachuu himee jira. Woboon zoonii baates godina Harargee lixaa aanaa Mi'eessoo keessatti waraana mootummaa faashistii Abiyyi Ahmad danuu du'aa fi madoon adabee jiraachuu himee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Woboon zoonii bahaa godina lixaa Harargeedhaa aanaa Mi'eessoo araddaalee garagaraa keessatti waraana faashistii Koloneel Abiyyi Ahmad milishoota poolisootaa fi humna addaa waloodhaan Woboo sakatta'uudhaaf deemaa turan Woboon qophiidhaan eeggatee ergatti marsee booda ammoo rukutuudhaan waraana hedduu fixee hedduu madeessee jiraachuus himee jira. Woboon baha Oromiyaadhaa tarkaanfii jabduu fudhadhe jedhu kanaanis hidhannoo qawwee AKM danuu fi isniiparii dabalatee battalatti hidhannoo gurguddoo hanga gadiitti irraa hiikuudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon kibba Oromiyaa dabalatee bahaa fi akkasuma jiddu galeessa Oromiyaa fi lixa Oromiyaatti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad gubbatti tarkaanfii jajjabduu fudhachuus akkuma itti fufetti jira. Woboon lola guddaa yeroo ammaan tana jalqabe kanaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad hedduu isaanii barbadeessee injifannoo bakkoota garagaraatti argachaa jiraachuu kan beeksise. Injifannoo kana cinattis ammoo hidhannoowwan waraana gurguddoo humnoota mootummaarraa goonfachuudhaan galii qabsoo Oromootis taasisaa jiraachuu beeksisee jira. Woboon lola guddaa golee Oromiyaa mara keessatti yeroo ammaan tana gaggeessaa jiru kanaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad yookaan ergamtoota nafxanyaa kan jedhuun barbadeessee Oromiyaa keessa baasaa jiraachuu kan beeksise. Addoota waraanaa hedduu gubbattis injifannoo gurguddoo argachuun bakkoota murteessoos qabachuu itti fufee akka jiru gootichi waraana bilisummaa Oromoo Woboon beeksisee jira. Lola guddaa jiddu galeessatti adeemaa jiru kana ammoo mootummaan Abiyyi Ahmad waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuu kan dadhabe erga TPLF wajjin waliigaltee dhukaasa dhaabuudhaan mallatteessee booddee ammoo waraana akkaan danuutees naannoo Amaaraarraa deebisuudhaan gara jiddu galeessaatti galchee waraana bilisummaa Oromootii wajjin lola guddaas gaggeessaa jiraachuutu himamaa jira. Kana cinattis ammoo haleellaan dirooniidha Oromiyaa iddoowwan garagaraa bakka waraanni bilisummaa Oromoo Woboon dhuunfatee jiru iddoo hedduuttis gaggeeffamaa jiraachuun kan himamu. Haleellaan mootummaan Abiyyi Ahmad qilleensarraan gaggeessaa jiru waraana bilisummaa Oromoo Woboo otoo hin taane uummata nagaa danus lubbuu galaafachaa jira jechuun himamaa jira. Abiyyi ammoo uummata nagaatu dhumaa jira jechuudhaan yeroo paartiileen siyaasaa Oromootii fi akkasuma hayyoonni Oromoodhaa itti lallabaa jiran gurra kan dhoowwate ammoo waraana bilisummaa Oromooti rukutaa jira jechuudhaan kan dubbachaa jiru. Woboon ammoo humna isaa barbadeessaa akka jiru kan beeksise. Humnoonni dabalataa kaaba biyyattii irraa gama jiddu galeessaatti dhufaa jiran luka isaanii Oromiyaa keessa kan galchan yoo ta'e luka cabsuuf jirra akkasuma bakka awwaalcha isaanii qopheessine isaan simachuudhaafis qophii xumurree jirra jedha waraanni
bilisummaa Oromoo WBOni. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola guddaa yeroo ammaan tana gaggeessaa jiru kanaan humnoota wal makootaa naannoo ollaarraa dhufanii fi raayyoota biyyattiitii fi humna addaa Oromiyaa dabalatee humnoota garaagaraatiin isa gubbatti gaggeeffamaa jiru. Akkuma gaaritti dura dhaabbatee ofirraa qolachaa jiraachuu kan beeksise injifannoo gonfachaa akka jiruu fi sabichinis ammoo humna isaa waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuu akka qabu WBOn ergaa jajjabdus dabarsee jira. Hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo WBOn kaaba shaggar aanaa daarraa magaalaa aanichaa fi aanaa kuyyuu mooraa waraana irratti tarkaanfii jabduu fudhateen humnoota mootummaa aanaa daarraa fi aanaa kuyyuu keessatti barbadeessee jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii giddu galeessaa kaleessarraa eegaluudhaan adda waraanaa hedduutti waraana mootummaa faashistii Abiyyi Ahmad irra aanaa jiraachuu kan hime kaaba shaggar aanaa daarraa magaalaa aanichaa kan dhuunfate lola kanaan ammoo humna diinaa kan jedhuun waraana mootummaa faashistii Abiyyi Ahmad 140 ol ammoo fixuudhaan bakka awwaalcha isaanii Oromiyaa kan godhe 300 ol ammoo madandamii hin qabneen adabee diina magaalicha keessa maadheeffatee ture ammoo guutumattuu ari'ee magaalattii bilisummaa gonfachiisuudhaan injifannoodhaan lola kanas goolabee akka jiru beeksisee jira. Tarkaanfii jabduu fudhate kanaan WBOn meeshaa waraanaa qawwee AKM danuudhaa fi meeshaalee garagaraa gurguddootaan dugda diinarraa hiikkachuudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii godhee jiraachuu himee jira. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo WBOn kaabuma shaggar aanaa kuyyuu keessatti lola daba gaggeessaa ture itti fufuudhaan tarkaanfii jabduu fudhateen mooraa guddoo waraana mootummaa Abiyyi Ahmad iddoo Daayyi jedhamtu kan ture ammoo haleellaa barbadeessuu gubbatti fudhateen waraana mootummaa nafxanyaa Abiyyi Ahmad hedduu isaanii du'aa fi madoon kan adabe yoo ta'u kan hafan ammoo mooricha guutumattuu gadhiisanii baqatanii akka bahan waraanni bilisummaa Oromoo WBOn himee jira. Waraansi waraana bilisummaa Oromoo WBO fi waraana mootummaa gidduutti kaaba shaggar aanaa kuyyuu magaalaa Garba Gurraachaa keessatti eegala cimee kan itti fufe hoggaa ta'u ijoolleen ummataa lolicha irra aanuudhaan milkii guddoo argachuun himamee jira. Waraanni mootummaa aanaa kuyyuu keessaa akkuma lolli jalqabeen ammoo haleellaa WBOn meeshaa gurguddoon irratti raawwatu dura dhaabbachuu kan dadhabe deessee magaalattii keessaa bahuun isaatis himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn guutumattuu ammoo naannicha dhuunfachuudhaan haleellaa gurguddoo amman tanas waraana mootummaa Abiyyi Ahmad gubbatti gaggeessaa jiraachuun kan himame WBOn otoo hin danda'amin lixa Oromiyaa fi jiddu galeessa Oromiyaatti waraana mootummaa Abiyyi Ahmadittis ibidda gurguddaa qabsiisaa jira. Ijoolleen Oromoodhaa tarkaanfii jabduu lixa Oromiyaarraa ji'a darbe keessa fudhachuu jalqabanii yeroo ammaan tana jiddu galeessa biyyattiitis gahanii jiru. Jiddu galeessa biyyattii kaaba shaggar dabalatee gama kaaniin ammoo lixaa fi kibba Oromiyaattis waraanni mootummaa Abiyyi Ahmad tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo WBOn fudhachaa jiruun akka baala mukaatti harcaa jiraachuunsaa kan himamu ammoo jaalmarroon humna isaa kana akkuma gaaritti ijaaruu qofa otoo hin taanes utubee waraana jabaa akka sibiilaa fi tokkummaa qabus ijaaruudhaan lola guddatti kan galche ammoo lola kanaan injifannoo guddaas humni isaa argachaa jiraachuutu himamaa jira. Ajajaa waraanichaa jaalmarroonis ammoo bakkoota garagaraatti lola kana gubbatti hirmaachuudhaan humna isaa lolee lolchiisaa jiraachuun kan himame ammoo sababbiin inni ittiin milkaa jiruufis waraanni isaatii fi inninis lolee lolchiisuudhaa fi akkasuma tarsiimoo lafa kaametti hojjechuu jechuudhaanis himamaa jira. WBOn waraana mootummaa Abiyyi Ahmad jiddu galeessaa fi lixatti gudii gochuudhaan akkuma baala mukaa kan Shimallis Abdiisaa jedhasanitti harcaasaa kan jiru hoggaatu ammoo injifannoo gurguddoo argachuu cinattis hidhannoowwan gurguddoo garagaraa humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa gonfachuudhaanis waraana mootummaa Abiyyi Ahmad deebise ittiin haleelaa jiraachuunis himamee jira. WBOn tarkaanfii yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiru kanaan magaalota hedduu kan qabatee fi magaalota Oromiyaa kan jiddu galeessaa fi akkasuma lixaa fi kibbatti argaman hedduus marsee akka jiru kan himame tarkaanfiin yeroo ammaan tana WBOn fudhachaa jiru kun tarkaanfii akkaan jabaa fi ulfaataa kan ta'ee fi ammoo yaaddoo biyya Itoophiyaatiifis akka ta'etu himamaa jira.
Odeessa keenya itti aanuun barreessaan olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Gutaares mootummaan Itoophiyaa fi TPLF waliigaltee nagaa mallatteessan dafanii hojiitti hiikuu akka qaban hubachiisanii jiru. Antooniyoo Gutaares akka jaanitti waliigaltee kana qabataman lafarratti mul'isuudhaan lammiilee nagaaf fooyya'insa fiduu gargaarsa ummatiif ammoo haala mijeessuu fi tajaajilli bu'uuraa bakkatti deebisuudhaan gara fuulduraatti tarkaanfachuu barbaachisa kan jaan ammoo